Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya akkam jirtu naga keessanii annaga koo obboleettiin teessan warroota nan beekneef maqaan koo Aminaa jedhama. YouTube chaanaliin keessa Aminaa Tube jedhama. Like godhaa, share godhaa, subscribe godhaa, maatii koonaaf ta'a natti dabalama. Akkasumas wantoota garagaraa waan barnoota qabaa, waan sammuu keessan bashannansiisaa, waan dubartoonni takka qaanfatanii dubbachuu dadhaban gama kooti ani isiniif dubbadhaa rakkoon qabu warri sagantaa babbareedaa qabdan muudannoo garagaraa waan garagaraa qabdan gara telegiraamii kiyyaatiin akkuma sana waatsaappiidhaan hello jechuudhaan gara feesbuuk kiyyaatiinis na argachuu dandeessan. Asumaan sagantaa guyyaa har'aa ka'umsa wal baruu YouTube chaanaalii Aminaa Tube jedhuun kan ka'wanu anas kan YouTube chaanaalii kana akka dalagu kan na godhe obboleessa kiyya qaalii kabajamaaf jaalatamaa Sa'iid Bayaan. Akkuma sana isatti aansee Sa'iid Bayaan Facebook, Telegram, WhatsApp, hello jechuudhaan YouTube channel mataa isaa eeggate kan sa'aatii isaa eeggate achiin argachuu dandeessan. Akkuma inni ka'aa hojjedhaa koottaa wajjin nyaannanuun jedhe nutis waan inni irra jiru isiniif beeksisna. Facebook, YouTube namaa qofa editingii godhaa isinitti fakkaatina sagantaa babbareedduu isa wajjinis YouTubeota Yamanii wajjin namoota isin jaalatanis qabadhee isiniif dhufa. Hammasiif YouTube bitadhaatii koottaa irratti dalagaa. Kanaaf Oromoo keessaa yeroo baay'ee namni ani nyaadhee jira anirraa dhugee jira koottu na wajji irraa dhuginaan jedhe anta kan argine Sa'iid Bayaanii kana qofa argee jechuudha. Akkuma sana YouTube isaa dhaxxanii subscribe godhuudhaan, like godhuudhaan, share godhuudhaan jajjabeessaa nama Oromoo keessa jajjabaatu qabu isiniin jechuudha. Kanaafuu guyyaa har'aa sagantaan kiyya na yookaan of barsiisuudha. Hamma sagantaa biraa qabadhee isiniif dhufuuf gaafii keessan yaada keessan koomentii jalatti naaf kaayaa. Waan ani hojjechuu qabu koomentii keessan jalatti, waan ani hojjechuu hin qabne koomentii keessan sirriitti dubbisa. Kana arrabsis kan na jajjabeessis tokko koomentii keessan delete hin godhu waan ta'eef ani nama arrabsuun Facebook irra baradhe waan ta'eef arrabni tokko kan nama qajeeshuutu jira, tokko ammoo kan lafee keessa cabsu jira. Afaan gaariin afaa gaarii caalaa jetti Oromoon. Kanaafuu homaan jennu kanumaan jechuudha. Asumaanarra waan xiqqoo wayiirraa isiniif dubbadha. Suni hoo maalidha hojjettanii yeroo baay'ee ijoolleen keenya ijoollee shamaraas haa ta'u ijoollee dhiiraas haa ta'u bakka waa itti irraa fayyadamnu hin oollu, bakka waan hin fayyannee, bakka itti namni tola arrabsu, bakka namni itti wal xinneessu naannoo akkasitti argamna, bakka balfi itti baay'atutti argamna jechuudha. Kanaaf waan nu fayyada irraa haa fayyadamnu isiniin jedha. Kanaaf waan babbareeddu waan kana olii sagantaa bal'oo itti qabadhe isiniif dhiyaadha. Akkuma sana ijoollee shamarranii kan mana hojii keessa ta'anii waan garagaraa waanuma mana keessa jiru irraa fayyadamu wallaalan feetan gara hundaanuu jechuudha isinitti hima. Waan beekurraa waan ofii kiyyaa fayyadame irraa isinitti hima jechuudha. Hamma sagantaa biraatitti walitti deebinutti nagaan naaf jiraadha isiniin jedha. Ani obboleettiin teessan Aminaa Tube. Nagaan bulaa.